Egaa gaafii namoota baay'ee viidiyoo kana keessatti deebii isaanii argata jedheeti yaada argatillee ni jira. Akkasumas namoonni baay'een kara keessaatiin WhatsApp irraa maa baddeeran jettan hedduu takka galatooma ol fa'aadha nagaafatu keessaniif quba naqabaatu keessaniif wallaahi keerimaaf badde qofatu dhiquu naqabe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keessi naga qabu isiniin jecha egaa dhufee kun akkuma argaa jirtan kana maashaallah tabaarakallaa jedha. Egaa soofaa kana akka tasaa ta'e jechuudha uffanni kun hin jiru garuu dalaksisee jira maashaallah tabaarakallaa viidiyoo godhuu hin dandeenye akkuma argaa jirtan kana hundeessa godhuu hin jiru. Egaa kallattiiman gara viidiyootti isin dabarsaa wanna isin hubachiisu jira jechuudha majalee soofaa kanarratti waan tokko gizime beeka isin hubachiisaa yoo dura hin beekin rakkoon qabu wanna isittiin barbaade majaliisas ta'eef soofaa gizee jettan kun onni laastikii alaa kana jechuudha. Laastikii alaa kana maallaqaan bitamee itti isin ashagamuu danda'a. Sa'aatii barbaadan yoo galtan akkasumatti isin eega jechuudha. Akkasitti illee gufaa fayyadamtan garuu gatiin isaa hedduu takka widdiidha. Qarshii 4,000 akkanatti maranii sirreessanii isin erguu danda'an jechuudha. Bakka takkatti marame garuu takka akkasitti maranii ergamuu danda'a maallaqaan jechuudha. Gatii soofaa malee namoonni barbaadan yoo jiraatan isin hubachiisuu waan barbaadeef gizimuu fi argetti jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa garuu isaan kan ittiin nama maran dhiyootan nama maraa jedhanii ka biddeena tokkoon nama maranii haphii zimbiloo jechuudha onni isaaniitiin birriin osoo hin ta'in tolumaan garuu mootu maallaqa baastanii gizu jettan sanii marsiifatu dandeettanii akkuma tan abdiin qaba viidiyoo godhunatti hin tolle dhiqoo biizii ture hadha dhiqoo ol ka'ee qufaannatti jira ture isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma tan abdiin qaba majalisas soofallee dalagseera akkuma argaa turtan. Egaa gara farniicharatti guddaa barree immoo isin diizaayiniitti ergaa malee rakkinni takka hin qabu balbala kiyya jira jechuudha farniicharri maamilalleedha. Kanaaf rakkinni takka hin jiru majaliisa barbaadanii warroonni farniichara qumsaaxinii jettan diizaayinii ofii keessanii ka barbaadan tariitii ka ofii bareeda jettullee yoo jettan rakkinna hin qabu garuu immoo fedhii keessan isin gaafatuun bareeda jedhati yaada. Kanaaf ka ofii barbaadan diizaayiniitti ergitanii saniin booda isiniif dalagsise jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kubatan abdiin qabaa. Eegas booda namoonni baay'een tiraas carqi jettan maashaallah tabaarakallaa tiraas carqiin tun hedduu takka bareedaa kun akkuma argaa jirtan kana halluu barbaadan filattanii natti erguu qofa yoo barbaadan kanaan yoo barbaadan diizaayinii birallee diizaayinii kana garuu mee yuutuubarratti argitanii jirtanii natti anuuyyuu hin argine tasaa kan ofii kiyya dalagsise amma immoo namoota baay'eef dalagsisaa jira kan mootu ajajamee bahaa jirus jira adii fi magariisaan jira diimaa akkasumallee mootu kireemii kan makateen jira. Kanaafuu hundi keessanuu uffata filattanii order godhachuu dandeettan jechuudha. Tiraasiiwwan tatanaaf ta'ullee fakkeenyaaf amma ka duraasanii tiraasii foo'ee jettan beebii tiraasillee isuma isinii dalagsiifamuu danda'a jechuudha. Beebii tiraasii 4-5 takka wal biratti hedduu bareeda waan ta'eef firaasha na biraa bitataa jirtan san irratti jechuudha. Namoonni firaasha bitataa jirtan immootu namoonni keessan dubbisaa jirtan orderii godhatanii jirtan garuu maallaqni karaarra jira warroonni jettan jechuudha. Angatiin fakkeenyaaf torbee kana guyyaa 3-4 dura isinii himee torbaaniin as yoo ergitan immootu gatiin ni dabala beektanii meeshaa tokko. Amma immoo keessattuu wanni ramadaan wal qabate waan akka lafa afatanii kunniin waan akka minxaafii akkasumas tiraas carqii waan mana faaffaayessu jechuudha. Gizee ramadaanaa ni beektanii miree faaffaa mana waan godhu gatiin isaa dabalaatuma deema jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kubatan abdiin qaba. Kanaaf namoonni order godhatan yeroo orderii godhatan yeroo itti qophooftan heeloonaan jedha. Ka of duraatiif amma yeroo natti hin fudhatinaa isin dhiifama guddaa wajjin ni hubattan jedheeti yaada dhiqoo biiziidha hojii wajjin wallahi baay'ee takka biiziidha. Mana keessallee biizii jechuudha. Walaakin naafuu akka hubattan abdiin qaba. Namoonni majaliisa gaafii dheeraa na gaafattan immoo majaliisni kun abbaa 20maati. Fakkeenyaaf qullummittiidha. Ka itti aanu kana immoo ilaala kun abbaa 40maati. Jalaan xarapheezaa gubbarraan boondidiitu gala. Akkasumas fireemii qaba. Fireemiin kun ayina 4-5tu jira. Wanni isin beekuu qabdan. Cadhistanii namoonni baay'een qarshii 100 ergee akkanatti nyaatamee akkanatti wallahi ijoollee baay'ee na barreessa jechuudha. Isaan isin nyaatuufillee ta'uu dhabuu danda'a. Tariitii mootu waggaa geenne waggaa tokkoof ijji as addeeggee uddeetti ergee bilbilallee na yalaan kaasan jedha namni baay'een maal ta'e isiniif fakkaata isin ala jiraatuu keessan eega beekan booda ummanni ittiin daldalaa jira jechuudha maallaqa san Allah waalamii garuu jechuun majlisni kamuu isinitti meera dheengaddalee namoonni baay'ee waan na gaafataniif ji'a tokko of ji'a lama ol hin tarus waga fedheef guddaa ta'e jechuudha kaaree baay'ee yuusu ta'e kanaaf isin waan biyya alaa jirtaniif isaan muddaman qabu ka jedhuun ittiin daldalataa jira namni maallaqa keessan Allah waalamii ittiin daldalatu rakkoon qabu yoo isin eeyyamtanii fi birrii lafa taa'oo ta'e garuu immoo akka yaaddofne isiniif galchuu danda'an isaniif isinirraa isin jechuu barbaadeeti inshallah hundaafuu isin wanta
tokko gizee ajajettan onlaayinii namni hundi tokko miti jechuudha. Keessoof qabaatummaan ajajadha isin jira ta'an immoo maallaqa labaastanii nyaatamurra gizee magaltan dalagsifatu isin ooyee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa balleessa dhiifama osoo isin hin ibsini bira darbee jira suufa majlisa baay'ee. Egaa akkuma argaa jirtan kana kunoo ni hubattan jedheeti yaada bilbilatti bilbilamaa jira. Majlisni kana immoo laala amma fireemii jalaanii qaba garuu gubbarraa hin qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kunoo kana fakkaata kun abbaa 40ti. Ka abbaa 40 ka abbaa 20 ka abbaa 30 hunduu gatiin tokko miti. Tiknasi marratti illee tokko miti. Fakkeenyaaf ka'umsa 20 jedhama tiknas illee tokko miti. Ka fireemiin isaatu ka mastaawatiitu jira ka mukaatu jira ka mukaa kana halluu warqaamaa dibanii ka fireemii fakkeessantu jira. Nama bira jiru beeka malee namni kun hubatu na daulumaa kennaafu kanumaan isin xumura. Namoonni magaraajaa nagaa fattan magaraajaa gatii huddii sanirratti illee umri keessa yoo dadhabe ka majlisi keessa yookaan firaash hojii yookaan tiraas carqii hojii fakkaatu akkanatti diizaayinii kanaan carqii mallummutti ka gatiin isaa qannasu akkanatti hojjechifatu dandeettan diizaayinii kanaan jechuudha ni bareeda. Jalaan immoo adii gootanii jechuudha. Isin galee carqiin ka ofii diizaayinii qabu huddiidha baay'ee carqiin biyya alaa isin qalalli ka jedhe akkanatti ka bareedu jechuudha. Onni isaa kana gizee hojjechiisan mataa isaa gubbaa kan akka bareedutti kun akka amma argaa jirtan kanitti dalagsifatu dandeettanii akka hubattan abdiin qaba. Egaa namoonni meeshaa nagaafattan immoo meeshaan akkuma duraanitti meeshaa haaraa horaa biiroon jettan handikoo takka biiziidha deeffaman irraa ta'a gadi ba'ee suuqa dhaqee meeshaa haaraa horaa hin danda'u tariitii gizee namaaf bitu ni beektan jedhe yaada. Meeshaan haaraa argitaana meeshaa ijjiirra nabuuti argitaana nama sanii hima bitaa wallaahi laazim. Kanaafuu yeroo masan isiniif gadhiisa viidiyoo malee amma mana ka'ee meeshaa haaraa waraabuu hin deemu dhiifama isiniin jedha. Namoonni bakka waan fakkaataa laaluun isinitti hin tottollee rakkoon qabu isin jedha. Hordoftoota kiyyaa bilbilinatti bilbilamutti jira. Viidiyoo kana fixeetumaan irraa kaasa. Akkana kubattan abdiin qaba namoonni biizii nagootan yeroo itti qophooftanii bakka waan tokko ni godha jettanii itti qophooftanii dubbisa. Akkasumas meeshaa bitee ani yeroo ammaa kana hundi sodaachisaadha. Birrii keessan of biratti qabadha jechuun meeshaa bitamuun ni bitama garuu mootu meeshaa kana gizee bittan bakka kaa'attan murteessa. Nama kaawuu yoo hin dandeenye ta'e isin bitee namatti kan geessu namni isin bira kaa'attan sun nama keessan ta'uu qaba nama amantan ta'uu qaba jechuudha. Birrii haganarra dhangalastanii meeshaa bittanii yoo gara qe'ee feetan tariiti namni mana nam tokko beektee namni kee dhumatu hedda achi keessa naagalchanii rakkoon qabuun qollofanii yeroo ammaa biyya keessa hundi sodaachisaadha obboleeyyan kiyya. Akkasii rabbi keeriyaa godhu. Kanaafuu gizee bitattan tariitii maatii keessan bakka maatiin keessan jiru ta'uu qaba jedheeti yaada. Malee meeshaa bittanii mana qullaa mana namni hin jirti galchitanii booda rakkoon biraa yoo isin jala meeshaarra gahe meeshaan kun qarshii baay'ee itti baay'ee faajee keessanii. Kanaaf wanna sanillee akka of eeggannootti isinii hima isiniin jecha namoonni jookii kana nama baay'eetu na gaafatee ni jira amma na biratti ni argama. Yeroo tokko ni bada. Yeroo tokko ni dhufa namoonni suura irratti waan argisiisaa jiru kana gaafattan jechuu kiyyaa maqroo illee nama na gaafatee jira. Gatii isaatti guddiidha malee ni jira. Durumarraayyuu ni jira gizee meeshaa bituu eegalu garuu namni kenna waan onlaayinii irraa laalu nama ajajaa kan madurii san ka barbaaddan diizaayinii ammayyaawaa ta'an bitachuu dandeettanii. Akkasumas namoonni wanta kana na gaafattanis ni jira. Ka abbaa afurii ka abbaa ja'a sanis isinitti hafu biyya keenya keessatti lamaayyuu gaadha ifaallee hedduus akka laakkayaa araga kiyyaa kanallee hin gorsu stoofiin gaadha jedheeti yaada yoo barbaaddan garuu ni jira bitachuu dandeettanii. Namoonni distii seeraamikii jettanis distii seeraamikii hundi tokko miti foorjidiin isaa baa'ateera isiniin jedhee isinitti himee jira. Hundaafuu viidiyoon kiyya kana fakkaata hin banne ni jira maaf yaagana takka isiniin haasa'uuf dhufe laayik sheer gochuun dagatinaa waan dhaggeeffataniif galatooma ulfaadhaa qofatu na qabeessaniif isinirraa badee laayik gochuun dagatinaa baay'ee isin jaaladha.